Baga nagaan dhuftan barnoota keenya har'aatiin hima ijaaruu waliin ilaallaa. Isa dura hima jechuun maali? Hima jechuun tuutota jechoota walitti ida'amanii yookiin ijaaramanii waa ibsanidha. Jechoota gosoota adda addaa haga ammaatti ilaalaa turreerraa jechoota sagalee gabaabaa, dheeraa, gama tokkoon dheeratee gama tokkoon kanneen gabaabbatan akkasumas warreen jabaa ta'an, warreen jechoota sagalee irra butaa qaban, jechoota sagalee ho'aa qaban ilaalleetu jira jechuudha. Jechoonni kun akka ergaa nuti dabarsan barbaanne sanatti walitti idaanee walitti qindeessinee lamas ta'uu danda'u, sadiis ta'uu danda'u, sadii olis ta'uu danda'u jechuudha. Haga baay'ina jechoota walitti qindaa'anii yaada nuyi ibsuu barbaanne nuuf dabarsuu danda'anii walitti qindeessinee hima ijaarraa jechuudha. Gabaabumatti hima jechuun tuuta jechoota walitti ida'amanii jechoonni sun immoo jechoota sagalee adda addaa qaban ta'uu danda'a. Isaan kana jechuudha. Amma barnoota keenya har'aatiin kan nuyi ilaallu hima ijaaruu sasalphaa wantoota ta'an irraatii kaanee gara isa olaanuutti guddisaa kanneen nuyi deemnu yogguu ta'u, baay'inaan jechoota sagalee gabaabaa ta'an qofaa walitti fiduudhaan hima ijaarrachuudha. Egaa namoonni jalqabarraatii kaatanii barnoota keenya hordofaa sagaleerraa kaatanii gara jechaatti, jecharraatii hima bira geessanii baga gammaddan isiniin jecha ammas guyyaa har'aa hima ijaaruu haala gaariitiin kan waliin barannu ta'a. Namoonni karaa keessaa barachuu barbaadanii lakkoofsa iskiriinii kanarratti argaa jirtaniin nuuf bilbiluu ni dandeessu. Egaa fakkeenya kana haa fudhannu. Buna, ciree. Jarreen kun lamaan jechoota adda addaatu walitti dhufee jira jechuudha. Buna kan jedhu jecha mataasaa danda'e, ciree kan jedhus jecha mataasaa danda'e jechuudha. Qophaa isaaniitti hiikaa ta'e wayiin kennanii buna gaafa jennu bunni maal akka ta'e wayii, ciree jechuun gocha akkamii akka ta'e hin beekna. Garuu immoo buna cire gaafa jennu ergaa mataasaa danda'e wayii kan nu dabarsu qaba jechuudha. Buna cire gaafa jennu hima ijaarree jirra jechuudha. Asitti immoo gaafatan gama sana jira. Jarreen kun sadan isaaniiyyuu jechoota mataa isaanii danda'anidha. Jechoonni sadan kun dhufanii gama sana jira. Inni eessa jira? Yoo namni tokko eessa gaafate gama sana jira jettee gaafa deebistu himadha jechuudha kun. Hima ergaa mataasaa danda'e qaba jechuudha. Himni jechoonni haala kanaatiin walitti ida'amaniitu hima nuu kennu jechuudha. Hima tokko gaafa ijaarru immoo jecha tokkoo fi jecha tokko gidduu akkuma asitti argitanii ispeesii qabaachuu qaba. Ispeesii gaafa nu afaan Ingiliffaatiin walirraatii butuu qabna jechuudha. Walirraatii bubbutamee barreeffamuu qaba. Xiqqoo walirraatii bunneetu barreessina jechuudha. Gama sana jira kan jennu haala kanaatiin barreessina. Muka falaxe. Muka falaxe. Boca mukaa qaba. Boca mukaa qaba. Lafa onaa bite. Lafa onaa bite. Buna cire. Buna cire. Namichi mana jira. Namichi mana jira. Boca isaatu bade. Boca isaatu bade. Buna tume. Buna tume. Fira isaa filate. Fira isaa filate. Bara sana bade. Bara sana bade. Mala naa mali. Mala naa mali. Laga dhaqe. Laga dhaqe. Ala sana rafe. Ala sana rafe. Nama bira jira. Nama bira jira. Mana gale. Mana gale. Buna dhugaa. Buna dhugaa. Ana bira jira. Ana bira jira. Gama sana dhaqe. Gama sana dhaqe. Muka mure. Muka mure. Jabanaa bunaa bite. Jabanaa bunaa bite. Kuma lama hate. Kuma lama hate. Gama sana
jira. Gama sana jira. Haqa isaatu bade. Haqa isaatu bade. Mana isaa qalama dibe. Mana isaa qalama dibe. Muka jala jira. Muka jala jira. Mala abe. Mala abe. Luka isaa kute. Luka isaa kute. Gara sana gore. Gara sana gore. Ija qaba. Ija qaba. Lafa ahe. Lafa ahe. Naa fidi. Naa fidi. Barnoonni keenya har'aa hima ijaaruu kan armaan olii ture. Namoonni haga ammaatti chaanaalii kana sabiskiraayib laayik hin taasisne sabiskiraayib laayik akkasumas hiriyoota keessaniitiif baay'ee waan fayyaduuf sheer taasisuu keessan hin dagatinaa. Hima ijaaruu kutaa lammaffaa qabannee kan walitti deebinu ta'a. Nagaan nuuf turaa.